أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إن شاء الله كن برنوتا كينيا هكا قرآن سورة ماعدة آية إبا في سدي هنجر إبا في سدت التديمة يا رب في إن شاء الله. كنافو يقول المولى في كتابه الكريم: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. أكنجل. وإذا قيل لهم ويت إسان جدامي أين يسان تنجد دبنة الرواه يهودا يكسم ور أصدر مشرك يهودا نصارى بحيرة سائبة وصيلة ولا حام جنة كان هندايو dabarsaa turan jechuun. Hamtuu sana hundaahuu kijiba uuman jedhe Rabbiin malee Rabbiin hin jenne. Waa'ee gaala gurra baqassuu, gaala wagga dhala fixattee, isiin dhala fixattee gadhiisuu, akkasuma wayita sii waan eega jettee gadhiisuu kana hunda isaatu ofuma biraa uumane. Kanaaf Rabbiin maal jedhee kijiba uumanii irra hedduun isaanii aqliin qabanuu jedhe. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله ويت إسان جدمي تعالوا كتا إلى ما أنزل الله جروار ربين بوسيت كتا ويت إسان جدمي أحكام الرا جروار ربين بوسيت كتا ويت إسان جدمي وإلى الرسول قال الرسولات كتا دي حكمي فردا مرتي فردا ويت جدمين قالوا نجدا حسبنا غيان كينيا ما وجدنا عليه آباءنا wanni nuuf ga'u gayaan keenya wama abbootii keenya irratti agarreetu nuuf gahaadha. Gorsa hati isiniin gorsa hadha isiniin gorsa jettu kana sanan dhageenyu jedhan hin barbaannu jedhan maalire wama abbootii keenya irratti agarreetu nuuf gahaadha jedhan. Subhaanallah. Kan biraatti na haajomnu jedhanee jecha hamtuu deeman. Kanaaf Rabbiin isaan irrattis jecha hamaa deebise. Maal jedheen Rabbiin sila ummanni kun ayattabi'uun abbootii isaanii faana deemanii awalaw kaana aabaa'uhum haaluma abbootiin isaanii tahanitti laa yaclamuuna shay'an kan waa tokko hin beekne walaa yahtadu min addiini diin irraa kan waa tokko hin beekne walaa yahtaduun gara karaa dhugaatti illee haala abbootiin isaanii hin qajeelletti abbootii isaanii faana deemanii jedheen Rabbiin. Isaanii miti abbootiin isaanii illee waan beekanu jedhe. Waa tokko hin beekanu karaa dhugaatti illee hin qajeelanu jedhe. Haala abbootiin isaanii waa tokko hin beekne kan hin qajeelletti abbootii keenya faana deemna jedhanii. Kanaaf ummanni akkas jedhan jechuudha. Deebisaan isaan rasuulaaf deebisanus ragaan isaanii maali? Abbootuma keenya. Abbootuma keenya. Wayita rasuulli alayhi salaatu wassalaam rabbi gabbaraa, rabbi tokkicha gabbaraa jedhan أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. سلا محمدين كن جدًا تابوني دبسدي في جاتم كعبا كيسة ترى تابوني دبسدي في جاتم وان مقدو ترى نقدو لديجرا إنما ربي توكيتش غبرا جدا جنا دبسدي في جاتم وان مقدو لدي أما توكوفا غبرا جدا وني شيء عجاب وأنا جائبات جدا. سبحان الله. مخلوق دخا في مكا في جتا ولدت كبتنيتما آلهة ريدن ربي دخا في مكا سنة أومي هنديو ديدني ربي كجيلما غافنا من رافوده عقل نما ومن تاني حسب بجيتو. أما
Akka miidiyaa irratti yoo argatan taatan karaa hindii kana jibicha gabbaran. Dhangaa gabbara. Saamoo jibicha gabbaranii horii gabbara alaa kulli haal. Jibichi sun du'ee jennaan irratti bu'an. Ni bu'anii. Allahu akbar. Yaa ayyuhalladhiina aamanuu. Yaa warri rabbitti amantan. Alaykum anfusakum. Lubbuma keessan qabadha. الزموها للهداية والإبعاد عن المعصية. لبتي كيسان أجيلو منك أبسيسا. أكسم معصية رافقاتشوك أبدا. يا أيها الذين آمنوا يا ور ربتي أمنتن عليكم أبدا أنفسكم لبو كيسان. لا يضركم إسن النبو إسن انضرر إسن الميد من ضل نمني جلأته eega isin tabliiga itti geessitanii eega isin da'awaa itti geessitanii khayriitti ajajjanii hamturraa dhorkitanii inni didee eega itti geessitanii didee geessuu qofatu isinirra jira lubbuma keessan immoo hamturraa fagaadhaa jedheen. لا يضركم إسن ميد من ضل نمني جلة إذا اهتديتم ويتقجلتن وفيك سنيقافة قجلتن إيغا أججت تجيسني بودمو. Kanaafuu eega qajeelumina namatti geessanii namni didee ofii wajjiniin hin laaqqatanuu irraa fagaatan jechuudha. Irraa fagaatanii ittiin dhihaatanuu jechuudha. Kanaaf Abubakriin aayanni kuni namni garii maal godhaa? Laa yadurrukum man darra ilaa hadaytum. Kara biraatti fudhachuun hin ta'u. Ofii keessanii alaykum lubbuu keessan qabadha. Isin himmeedhu namni jallate wayita ofii qajeeltan jechuun khayriitti ajajanii hamturraa dhorkuu dhiisuu miti. Maaliree eega khayriitti ajajjee hamturraa dhorkitee booda inni dhorkamuu didee booda ofii keetii qabatta jechuudha. Sigalee akkas tahuudha namarra jiraataa jechuudha. Kanaaf Abubakriin ummataan lole. Maal jedhee? Gaaf tokko Abubakriin da'awaadhaaf ol ka'ee gorsaaf yaa ilmaan namaa isin aayatattii kana yaa ayyuhalladhiina aamanuu alaykum anfusakum jedhu kana ni qaraatanii akkaataa itti hiikamtuun alatti hiiktanii jedhe. Ani rasuula rabbiin dhagaye kan inni jedhu ilmi namaa wayita hamtuu waan munkara wayii arganee munkara sana deebisuu baatan Rabbiin isaan hundaahu qixaaxaa waliin gahaa jechuudha rasuula rabbii dhagahe. Laakiin aayanni ofii keessanii hamtuutti khayriitti ajajaa tolturraa dhorkaa eeganni immoo irraa dhorkamuu didee lubbuu keessanii immoo hamturraa of qabaa wajjin hin laaqqatanaa jechuudha malee ofuma qofa qabattanii kan namaa maaltu na dhibee hin jedhinaa jechuu miti. Kanaafuu ilallaahi gara rabbiitti tahaadha marji'ukum deebiin keessan gara rabbiitti tahaadha. Gara rabbiitti deebi'aadha. Jamiican cufa haala taataniin fayyunabbi'ukum rabbiin isiniif odeessaa bimaa kuntum ta'maluun waan isin hojjettan hunda khayrii taatuu hamtuu taatuu waan isin hojjettan hunda rabbiin isiniif odeessaa. Yaa ayyuhalladhiina aamanuu yaa warra rabbitti amantan shahaadatu baynikum ragaa yedduu keessanitti taatuudha. إذا حضر أحدكم الموت tokkoo keessanitti wayita dhufe almautu duuti mallattoon duhaa tokkoo keessanitti wayita dhufe. إذا حضر wayita dhufe أحدكم tokkoo keessanitti almautu mallattoon du'aadhaa yeroo dhufe. يا أيها الذين آمنوا يا ور ربت آمنتن شهادة بينكم رجاء يدوك سنتي تاتو. إذا حضر ويتلو في أحدكم تقوك سنتي الموت دوتي ملتون دعاء ويتلو في ججو مقدمان دعاء نمني يرو دوك إجدن ملتو ويتو تلوفا أكا دعاء بيك أوف بيك إجدن نميسي سجد ربي ملتو تقو يتفلوفا نما دعوسن ديمو سنتي. حين الوصية
yeroo dhaammatu san yeroo dhaammannaa san ithnaani nama lamatu tahaadha zawaa cadlin saahiba haqaa minkum isinirraa ta'e namni lama godhamuutu barbaachisaa zawaa cadlin saahiba haqaa kan ta'an minkum saahiba nama haqaa lama isinirraa kan tahan kanaafuu fayanbagii lahu an yaktuba wasiyyatah dhaamsa isaa barreeffachuu qaba dhaamsa isaa barreeffachuu qaba akkasuma nama lama dhaamsa silaa dhaammatu sanarratti nama lama ragaa godhachuu qaba nama lamaan sunuu nama haqaa nama ragaan saadhaa ilaalamu aw aakharaan takkaahu namni lama yoo namni lama isinirraa muslimni nama akka keessanirraa immoo kan dhabamu ta'e namni ragaa namaa bahu namticha sanaa wajjimmoo namni kaafiraa yahudaa ta'uu nama immoo kuffaararraa kan jiraatu ta'e aw aakharaani takkaahu namni lama kan biraa min ghayrikum nama isinirraa hin ta'in ay min ghayri ahli diinikum nama amantaa keessanirraa kan hin ta'in yahudaa nasaaraarraa nama biraarraallee ta'u kuni in antum darabtum fil ardi wayta dachii keessa kan deemtan taatan gaafa sana kuffaartonni kan ragaa godhatahu maali jennaan haajaadhaa fi baruuraadha namni biraa kan isaan lamaan malee hin jiru muslimarraa waan dhabameef jecha maal ta'ama haajaatutti nama geesse baruuraatitti nama geesse gaafa sana ragaa godhatamaa jechuu amma sababni nuzula aayataa sababa qaba تميم الداري في علي بن بداء نما جدمتو أكر رواية بخاري جبابستي خنبرا له تميم الداري في ابن بداء نما جدم خنتو جرى مكة ديما إسال لمان كان عوج جنين دردر وهي بني سهم مرة جدم مرة قربا وهي إسال لماني وجبه أكست قربان سن بيا مسلمني كيست تنجر كيست تدوئه تميم الداري كان في علي بن بداء كانت dhaammate maal wasiyyaa dhaammate akkasuma waan dhiisee du'e kanallee isaanitti kennee akka gara isaa geessan gara aaliitti akka geessan waan inni qodaanni of hirkaa qabu meeshaan of hirkaa qabu akkamitti geessaa akka isaan immoo meeshaa tokko hii kan fiddaarraa ta'e wahii dhoysanee jennaan رسول ربي دا إسان كاكاچيسي ويتا ميشان كيسان وغا ماتين ميشان كينيا ميتي جچو ميشان كينيا ميشان إسا كان بيچا ميتي دغهما رسول ربي إسان كاكاچيسي سان لمين إن دويسينس إن أرغينس جداني كاكاتن إيغا كاكاتن بودا أچوماتي ميشان سن مكاتي أرغمي نما برا برا ummanni biratti argame qodaan suni meeshaan gurbaa sanaa kan jarri lameen kun dhoysan ummanni isaan geessanee biratti gurguratan sun isaan biraa argame sun maal jedhan adiyyii fi tamiimirraa bitannee jedhanii gabaasan akkamitti namni lama gosa gurbaa du'ee sanarraa dhufanee lakki qoda meeshaan kun keenya jedhanii kakatanii akkasitti ragaan keenya ragaa isaan sanirra irra haqaa nuti daangaa hin dabarree kan keenya kan gurbaatii jedhanii akkasitti fudhatanii jennaan sababaan aayataa buute jechuudha. Kanaaf rabbiin aw aakharaani min ghayrikum in antum darabtum fil ardi waytadachii keessa yaatan fa'asaabatkum gaafa kaatee isin tuyxe musiibatul mawti tuyxuu musiibaan du'aadhaa kanaafuu shahaadaa ragaa nama lamaan sana ragaa godhaa ummata kaafiraa musliman tahinirraa nama lama ragaa godhaa jedheen yoo muslimni dhabame tahbisuunahuma yooniif immoo isaan sanarraa kan shakkitan taatan tahbisuunahuma isaan lamaan ni dhaabdan min ba'di salaat eega salaata asriitii ni dhaabdan masjida keessa fayuqsimaani billah
maqaa rabbiitiin kakatan nuti dhugaa dubbanne tarikaa akkasuma dhaamsa isaallee hin jijjiirre jechuudhaan kakatan maqaa rabbiitiin. In irtabtum yoo kan shakkitan taatan laa nashtarii bihi maal jedhanee kakatan laa nashtarii bihi bakka kakuu keenya kanaan hin fudhannu samanan maallaqa hin fudhannu kijibnee sababa dantaa duniyaatiif kijibnee maallaqa hin fudhannu jedhan. Walaw kaana osuma kan tahu taheellee namni isaaf kakatamu kuni zaa qurba saahiba fira dhihoo osoo taheellee dhiheenya isaa ilaallee wanni nuti sobaan kakannu tokko hin jiru. Walaa naktumu shahaadata Allah ragaa rabbiidhaa hin dhoksinu waan rabbiin nu garsiise innaa nuti idan wayta kan dhoysinu taane lamin al-aathimiin warra diraa hirraahi jedhanee masjida keessa dhaabbatanii akkanatti kakatanii jechuudha. Wayta qodaa meeshaa nama irraa du'ee jennaan fidanii kana muslima yoo ta'e yoo muslima ta'uu baate immoo kaafirtoota nama lama ragaa godhanee salaata asrii booda masjida keessa dhaabamee yoo kan shakkamu ta'e akkanatti kakachiifamaa jechuudha. Fa'in cuthira yooniif immoo kan shakkamu ta'e yoo mul'atuun godhame jechuudha. Fa'in cuthira yoo mul'atuun godhame eenyu ragaan lameen sun ragaan kaafirtootaa jarri lameen ragaa bahani sun yoo isaan irratti mul'atuun kan godhamu ta'e alaa annahuma isaan lamaan istahaqqaa haqa godhatani jechuu isman lilii wahii kijiba khiyaanaa haqa godhataneeru jechuun yoo kan irratti mul'atamu ta'e fa'aakharaani nama lamatu dhufee nama lamatu jira yaquumaani ni ka'an ni dhaabbatan maqaamahumaa bakka isaan lamaan sanii dhaabbatan min alladhiina warreen istahaqqa haqa godhate zulmii haqa godhate warra zollomame sanarraa akkasuma yookaan warra du'aa mayyitaan irraa du'e sanarraa namni lama bakka jara kanaa dhaabbatee istahaqqa kan haqa ta'e alayhim isaan irratti maaltu haqa ta'e miidhamuun horii isaanii keessatti zulmiin kan haqa godhame san bakka jara kana lamaanii dhaabbatan. Al-awlayaan badala aakharaan irraa badala awlayaaniin kun al-awlayaan jarri lamaan dhaamsa fidan sun bakka al-awlayaan jara lamaan duraa sanii bakka jara duraa lamaan sanii dhaabatan jechuudha. Fayuqsimaani ni kakatan isaan kunis billaahi maqaa rabbiitiin maal jedhanee la shahaadatunaa ragaa keenyatu ahaqqu irra haqaa min shahaadatihima ragaa isaan lamaan saniirra ragaa keenyatu irra haqaa meeshaan isaa hangana qofaa miti dhoysitanii jirtanii balleessitanii jirtanii khayyantanii jirtan jechuudhaan kakatan. ومعتدينا نتي ودانغا هندبر ككو كنان إنا نتي ويتدانغا دبر سمني ككني إذن وغزل من الظالمين ور ظالم الراهي جدني ككتن جيجو إسان لمن سرقا وميشا غربا سنا فدني ككتني يو كافرتو تتن يو كان مو سبني إسان الراخيانا وإيشا كمي نمني لما غوسا غربا كان الراكئ لكي ربين ككنا meeshaan isaa hangana qofaa miti isin waan akkanaa dhoysitanii jirtanii ragaa keenyatu immoo keessanirra irra cimaadha jedhanii ragaa bahanii akkasitti meeshaa sana fudhatan. Zaalika jedhe rabbiin akkasitti murteessuun akkasitti kakatuun kakuu kana boodarratti ummanni fidan sun kakuun isaanii yoo kan shakkamu ta'e kakuu immoo warra silaa
mucaa du'e sana dhaalu karaa dhaalmaya warra dhaaluu sanatti kakuu deebisuun sun adna irra dhihoodha jedha. Ayyaatuu dhufuudhatti bishahaadati ragaadhaan calaa wajiha akkaa'itaa isii irratti aw yakhaafuu sakkaahuu sodaatuu dhabuu irratti sodaatuu tahuudhatti ammas dhihoodha. An turadda aymaanu yoo kaanee kijibne deebifamuun aymaanun kijibni ragaan ba'da kakuun ba'da aymaanin eega kakuu isaaniiti. Ammas yoo nuti kaanee immoo ummata fidan sanarratti immoo kijiba kan oofnu taane ragaan ammas nagara nama biraatti dabra kakuun gara nama biraatti dabra jechuu sodaatuudhattis sanatu dhihoodha. Sodaatanii maal jedhan dhuguma dubbatan jechuu. Yoo nuti ammas sobne kara nama biraa ragaan dabraara jechuu sodaatanii dhugaa himan. Sanaaf dhihoodha gara isaaniif deebisuun jechuu. Wattaqullaha rabbi sodaadha. Wasma'uu dhagahaa. Wallahu rabbiin. Wattaqullaha rabbi sodaadha. Wasma'uu gorsa rabbii dhaggeeffadha. Wallahu rabbiin laa yahdi alqawma alfaasiqiin. Ummata faasiqtootaadha hin qajeelchuu jechuun. Kanaaf آياني كنجدن علماء أهلين علميدا إعرابانس معنى دانس حكم إنسان مد إبو دانس إيرام نجبات دانس معنى جبات دانس لفظين اللي جبات دانس جدن الرجبة آية القرآن كيسات جدن سبحانه وتعالى كناف الراف كانوا مرات تراونا وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.